Fayyaar kafuun akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii. Odeessaalee keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra. Qopheessee dhiyeessuun kan isin faana turan Bunnoo Waabekooti. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti na faana turan affeerraa kiyya. Walwaraansi mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemsifamaa jiru itti fufee jiraachuu maddeen himanii jiru. Alilla lammiileen Somaaliyaa raawwatanii yoo xinnaate baqattoonni Oromoo 20 ajjeefamuu Oromiyaa Support Group beeksisee jira. Igaad walga'ii dhimma waraana Sudaanii akkasumas muddama Itoophiyaa fi Somaaliyaa ilaalchisee Uganda magaalaa Kampaalaatti walga'ii kaleessa geggeesse irratti hundaa'uun ibsa baasee jira. Deebii shaakala waraanaa Jaappaanii fi Kooriyaan kibbaa taasisaniif ta'a kan jette Kooriyaan kaabaa dhukaasa yaalii meeshaa nuukileeraa taasistee jirti. Irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii. Walwaraansi waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti adeemaa jiru jabaatee itti fufuun himame. Walwaraansi waboo fi mootummaa Itoophiyaa goleewwan Oromiyaa mara keessatti kan itti fufee jiru waggaa ta'u waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa irratti olaantummaa waraanaa fudhachuunis himamaa jira. Godinaalee Gujii Bahaa fi Arsiitti guyyaa kaleessaa walwaraansi ukkan ture waggaa ta'u loltoonni mootummaa booji'amuun maddeen keenya nuuf gabaasee jira. Wallagga Bahaa Naaleessaa Siggaa fi Deeggaatti haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa cimaan waraana mootummaa mudachuus maddi keenya nuuf himee jira. Aanichatti waraanni bilisummaa Oromoo gara kaampii loltoota mootummaatti maluun haleellaa kan raawwatan waggaa ta'u waraanni mootummaa immoo namoota nagaa qabee hidhaa jiraachuu maddi keenya nuuf mirkaneesseera. Loltoonni mootummaa kun haleelamuu keenyaaf sababii isin jechuun uummata nagaa dararaa jiraachuunis himamaa jira. Alella lammiileen Somaaliyaa raawwatanii yoo xinnaate baqattoonni Oromoo 20 ajjeefamuu Oromiyaa Support Group beeksise. Erga walii galteen ulaa galaanaa Itoophiyaa fi Somaalilaand gidduutti mallattaa'ee booda lammiileen Itoophiyaa jireenya baqaaf Somaaliyaa jiraatan ajjeefamaa fi butamaa jiraachuun himamee jira. Akka gabaasaaleen ba'aa jiran ibsanitti fulbaana 10 irraa kaasuun alella lammiilee Oromoo kutaa bulchiinsa Somaaliyaa keessa jiraatan irratti raawwatameen yoo xinnaate lammiileen Oromoo 20 ajjeefamuu fi 48 butamuun eessa akka geeffaman hin beekamne jedhamee jira. Lammiileen Somaaliyaa kutaa bulchiinsa Puntland fi Usmeerab keessatti lammiilee Oromoo mooraa baqattoota keessa jiran haleeluun namoota 20 ajjeesuu fi 48 butanii deemuus himamee jira. Lammiilee biyyattiif yaaddoo kan hin qabne mootummaan Itoophiyaa daangaa fi walabummaa biyyoota ollaa cabsuun lammiilee biyyattii balaarra buuseera. Haaluma kanaan lammiileen Oromoo biyya Somaaliyaa jiraatan balaa hamaaf saaxilamuun gatii lubbuu baasaa jiru. Lammiileen Somaaliyaa akkuma dhaadataa turan namoota nagaa biyya isaanii keessa jiraatan haleeluun lubbuu lammiilee balleessaa jiru. Mootummaa UK Londonitti ambaasaadara Eertiraa kan ta'an Isxifaanos Hayilemaariyaamiin biyya akka ba'an ajajuu maddeen dippiloomaatii himan. Waggoota 30 oliif hariiroo dippiloomaasii gaarii kan qaban UK fi Eertiraan amma ambaasaadara Eertiraa biyya ari'uu ilaalchisee mootummaan lameenii ifatti wanti dubbatan hin qabanu. Marsatiin imbaasii Eertiraa London jiru akka agarsiisutti bakka ambaasaadaricha haguuguun itti waamama imbaasichaa olaanaa ta'uun kan hojjetaa jiran Saayilii Abdullaahitis jedhee jira. Mootummaa UK ambaasaadara Eertiraa akka biyya ba'an tarkaanfiin fudhate Eertiraan duraan ambaasaadara UK tarkaanfii wal fakkaataa waan fudhatteef deebii isaati jechuu maddeen keenya ifoomsaniiru. Bara faranjoota darbee ambaasaadara UK Eertiraatti argaman mootummaa Eertiraa irraa fudhatama dippiloomaasii barbaachisoo ta'uun guutiin hafuu isaaniin gara sosoo hin imaliin hafanii jiru. Amma akka biyyaa bahaniif kan ajajaman ambaasaadara Eertiraa Isxifaanos Hayilemaariyaam waggoota 8 darbaniif biyya isaanii bakka bu'uun UK keessaa hojjetaa turaniiru. Ambaasaadarichi guraandhala bara 2015 xalayaa muudama isaanii giiftii Elizaabeetitti dhiyeeffachuun hojii isaanii kan itti eegalan ture. Ambaasaadarichi teessoo isaanii London godhachuun baatee bala darbirraa kaasuun Ayirlaandittis ambaasadarummaa biyya isaanii dabalatanii hojjetaa turaniiru. Biriitaaniyaan yeroo dheeraadhaaf sarbama mirga namoomaa Eertiraa keessatti raawwatamu yeroo dheeraaf biyyoota lixaa qeeqan keessaa ishee tokko waggaa taatu waraana Tigraay waggaa lamaaf geggeeffame keessatti hirmaannaa waraana Eertiraa cimsitee mormaa turteetti. Eertiraan biyya ba'a Afrikaatti goolamsa uumuun beekamtuu fi rakkoo biyyoota ollaa ammeessuun beekamtuudha. Mootummaan Eertiraa yeroo ammaas madda rakkoo biyyoota Afrikaa bahaa ta'eetii jira.
Igaad walga'ii dhimma waraanaa Sudaan akkasumas muddama Itoophiyaa fi Somaaliyaa ilaalchisee Yugaandaa magaalaa Kaampaalaatti kamisa kaleessaa walga'ii gaggeessee jira. Walga'iin kun sodaa gaanfii Afrikaa rakkoo nageenyaa fi raafama siyaasaaf saaxilama jedhu irratti xiyyeeffachuu maddeen keenya himaa jiru. Itoophiyaan walga'ii Igaad kana irratti akka hin argamnes baramee jira. Haa ta'u malee Igaad kaleessa ibsa baaseen muddama Itoophiyaa fi Somaaliyaa ilaalchisee waliigalteenis ta'ee wal hubannaan kamuu karaa birmadummaa mootummoota federaalaa Somaaliyaa kabajeen haa ta'uu jedhee jira. Itoophiyaan ulaa galaanaa fayyadamtu babal'isuuf jecha Somaliland waliin wal hubannaa gochuun Somaaliyaa dheekkamsiisee ture. Itoophiyaan buufata doonii fayyadamuu qofa osoo hin taane galaana diimaa irratti buufata waraanaa ijaaruuf Somaliland waliin waliigaltee jirti. Gatii ulaa galaana kanaaf Itoophiyaan Somalilandiif maal akka kennitu ifatti dubbachuu baattus Somalilandiif beekamtii biyyummaa kenniti kan jedhu karaa miidiyaalee Somaliland dhagahamee jira. Waggoota 30 waliif ofiin kan bulchaa jirtu Somaliland biyya tokko irraayyuu beekamtii biyyummaa hin argatiin jirti. Somaliyaan tarkaanfiin Itoophiyaa kun walabummaa fi birmadummaa biyya kiyyaa kan cabsuudha jechuun biyyoota ollaa fi fagootti iyyataa jirti. Biyyoota jalqaba jala hawwaatanii fi jila isaanii gara Muqaadishoo fi Asmaraatti ergan keessaa tokko immoo Masriidha. Masriin Itoophiyaa waliin dhimma hidha guddicha Abbayyaa irratti hanga mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomanitti walgeessanii jiru. Liigiin Arabaas ibsa waliigaltee Itoophiyaa fi Somaalilaand kana mormus Itoophiyaan ibsa liigichaa balaaleffattee jirti. Igaad muddama Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduutti mul'ateen yaadda'uu isaa kan ibsa hoggaa ta'u Somaaliyaan hanga Itoophiyaan waliigalticha haqxutti mariin karaa nagaa godhuu hin jiru jettee jirti. Igaad waliigalteen kamiyyuu walabummaa birmadummaa fi tokkummaa daangaa Somaaliyaa karaa kabajeen raawwachuu qaba. Waliigaltee yookaan walta'iinsi kamiyyuu qajeeltowwan walabummaa mootummaa federaalaa Somaaliyaa karaa eeggateen ta'uu qabas jettee jirti. Dhimmi biraan xiyyeeffannoo Igaad ture waraana Sudaan lubbuu kumaatamootaa galaafachuun miliyoonota qeerraa buqqise ta'uun simamee jira. Miseensonni Igaad waan danda'an hunda gochuun waraanni kun karaa nagaan akka furamuuf hojjetaa jiru jedhame. Mootummaan dimokiraatawaa ta'e Sudaanitti akka dhufuuf ji'a tokko keessatti adeemsi nagaa buusuu abbummaa Sudaanii fi Sudaaniin geggeeffamu ni jalqabamas jedhamee jira. Rakkoo nageenyaa Sudaan kana furuuf gamtaa Afrikaa fi hawaasa idil addunyaa kaan waliin akka hojjetanis Igaad ibsee jira. Biyyi Sudaan kan paartii wal lolaa jiranii qofa miti kan jedhe Igaad kan uummata Sudaan hundaati jechuunis akeekkachiisee jira. Qaamni wal waraanaa jiru waraana haqa qabeessa hin taane kana hatattamaan dhaabuu qabu. Marii siyaasaaf ulaan banaa ta'uu qabas jechuunis dhaamee jira. Qaamonni wal waraanaa jiran Abdul Fattah al-Burhaanii fi Muhammad Hamdan Daagaloo guyyoota 14 keessatti fuulaa fuulatti wal arguun mari'achuu qabu jechuunis Igaad abdateera. Igaad waan irra ga'e yeroo dhiyootti akka miseensota isaa beeksisus waadaa seenuun yaa'ichi xumuramee jira. Deebii shaakala waraanaa Jaappaanii fi Kooriyaan kibbaa taasisaniif ta'a kan jetti Kooriyaan kaabaa dhukaasa yaalii meeshaa nukileeraa taasistee jirti. Biyyoota addunyaaf mataa bu'uu kan taate Kooriyaan kaabaa biyyoota naamusa meeshaa waraanaa hin eegne Raashiyaa waliin ta'uun meeshaa lubbuu miliyoonotaa balleessuu danda'u taphachaa jiru. Sochii Kooriyaan kaabaa karaa ijaarsa meeshaa nukileeraa taasisaa jirtuun kan yaaddoo keessa seenan Kooriyaan kibbaa fi Jaappaan gargaarsa Ameerikaatiin shaakala taasisaa turuun isaanii ni yaadatama. Biyyoota ollaa ishee balleessuuf sababa barbaadaa kan jirtu Kooriyaan kaabaa yaalii meeshaa nukileeraa galaana irratti taasisteen biyyoota ollaa ishee naasuu keessa buuftee jirti. Torban darbe pirezidaantiin Kooriyaa kaabaa Kooriyaan kibbaa sochii biyya keenya balaa keessa buusu dhaabuu yoo baatte duguggaa sanyiitiif of qopheessaa jechuun loltoota isaaniitiif ajaja kennuun isaanii ni yaadatama. Hayyani kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii odeessaaleen keenya kan guyyaa har'aatiif qabanne kanneen hangasii turanii qopheessee dubbisuun kan isin biraan ga'an Bunnoowwaa Beekooti. Isinis qophiileen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii share subscribe godhaa isiniin jenna. Waan nu daawwattaniif galatooma.